jarri kun waaqayyo abbaa fi waaqayyo ilma waaqayyo afur qulqulluun jarri kun tokko ta'uusaa ኢየሱስ ከራዳ ከራዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራቀም በሱ ስም በሚያምኑት ሁሉ ምናምን ለሚያምኑት ሁሉ እንዲሆንላቸው ይላል። ከናፉቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ዱዋዳ ፈከርገም ኦፊሳ ፋንሳት ከራዳ ጀሬራ አኒ ጅሬኛ ጀሬራ ቤኳን ሶባዳሌ ጀዴን ቤኩ ኢየሱስ ከራዳ ከራዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራቀም ከራይት እንደማኒ ዋቀዩ ይተርገተን ስለሌ ከነኔ አብዲት ጀልቀበ ሰኔ ዱበታ ቱሬ ዮ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ረበር ሲሳዳ ሂን ቱሬ ዮ ሂንዴምኔ የሰደቁ እንደንደኙ ገረጀነታ ሰን አርጋቹ እንደምኑ ከራ ሰነ ደሙ እንደንደኙ ጀዴ ዱበታ ዳ ቱሬ ከናፉ ነምኒ ከራ ሳሮዶ ፈጀናል ከራዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ጀቹን ከራ ረደመው ከረሶንታን በርሲሰኒ በርሲሴው ፍረት ገረከም ደምታ ገራ አባሳ እነ ጀዴ ሰነ ገራ ዋቀዩ ትደምታ ጀቹን ጋሎ ሶስና ዴቪት ነቲቶላ ጋሎ bilbila tirratti bilbilame neetworkii isaa ta'uu danda'a maybe danda'e yookiin bilbila tokko fayyadame yoo ta'e achumarraa macaafa qulqulluu baasee intini jechuuti. Naanuu nan baasaaf rakkoon tokko hin jiru inni barbaade natti himu baasuuf danda'a macaafa. Okay itti fufiisiin jechaa jiru nama baay'ee si dhaga'aa jira. Ayyee itti aansee Yesuus Kiristoos dhugaadha jedhe takka Yesuus Kiristoos hin soba jennee hin beeknu nuti. Dhugaadha jechuun garuu dhugaasa tokkicha isa waaqa sana jechuudha miti. Maal malee dhugicha isa waaqayyo biraa fidee dhufe sanadha Yesuus dhugaa dubbata jechuudha. Yohaannis 8:40 irratti dhugicha isa waaqa biraa fidee dhufe ana nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhe. Kanaafuu namni dhugaa fidee dhufu maal jedhama? Dhugaadha jedhama mitiire. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhugaadha wanni inni dubbatu wanni barsiisaa ture uummata isaatti himaa ture dhugaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos dhugaadha malee kijiban jennu nuti. Waa inni namatti waaqayyaa fuudhee namatti barsiise sirriidha jenneeti kan fudhannu nuti. Tole jireenya immoo kan jedhame maalinni nabiyyootatti dhufan Yesuus Kiristoos yoo hordofuu baatte jireenya akkamitti argattaati? Jireenya jechuun ofii isaati Yesuus jannata jechuudha miti. Sigalee maarree karaa isaatiin jireenya argatta jechuudha. Malee maa Yesuus Kiristoos ofii isaati jireenyadha jireenya ofii isaa kenna yoo jenne maa innuu jireenya ni fudhate bar waaqayyo irraati innuu jireenya qabu jireenya fudhate waaqayyo irraa fakkeenyaaf Yohaannis Wangel boqonnaa 26 irratti maal jedhe abbaan ofii isaati burqaa jireenya akka qabu ilmi isaa qabaatuuf jireenya isaaf kennee jedha. Laal burqaan jireenyaa eenyu waaqayyo sanadha. Eenyuuf kenne? Ilma isaa Yesuus Kiristoosiif kenne akka inni jireenya qabaatuuf. Sigalee kanaafuu Yesuus Kiristoos burqaa jireenyaa sana osoo hin taane karaa ittiin jireenya itti argattu karaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf bar Maatiyos boqonnaa 7:21 kaasama 23 irratti akkana jedha bar fedha abbaa kee yookiin fedha waaqayyo isa waaqarra jiru sana nama hojjete malee yaa gooftaa kan naan jedhu hundumtu jireenya bara baraatti yookiin mootummaa waaqayyootti galamitii jedhe. Guyyaadhumaa san yaa gooftaa maqaa keetiin raajiin dalagne maqaa keetiin hafuura hamaan baafne maqaa keetiin akkana goone naan jedhu ammoo ani isin hin beeku narraa bagaadhaa warra badii dalagdan isaaniin jedhaa jedhe. That means fedha waaqayyo isa waaqayyo inni tokkichi waaqarra jiru sun fedhu yoo dalagde malee ati Yesuus Kiristoos waaqayyodha maqaa isaatiin raajii waan dalagdeef miti jannata kagaltu. Saniifuu Yesuus Kiristoos wanni inni sitti jala deemte yoo gootedha jannata ni galtaa sana nuti amanna musliimoon. Isa qofa miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasitti fudhanna nuti. Nabi Muhammad maanuu jedhanii hadiisa keessatti uummanni kiyya hundumtu uummata kiyya jechuun namoonni jarritti ergaman addunyaa kun hundi jechuudha. Isaan booda nabiyyi ergameen jiru. Uummanni kun hunduu jannata galuu jedhani. Nama na dide malee kiristaanis muslimnis uummata Nabi Muhammad banagaraachin laay. Kiristaanis muslimnis uummata Nabi Muhammad. Fakkeenyaaf abiyyiin mootummaa keenyaa kiristaanis muslimnis mootummaan keenya eenyu abiyyi. Uummanni Nabi Muhammad kiristaanas muslimas waaqeffataas Yahudaas hundayyuuti. Garuu ammoo jedhane uummanni kun hunduu jannata ni gala nama dide maleeyyuu jedhaniin. Indee akkamitti namni jannata galuu didaa jedhanii ni gaafatanii barattoonni isaanii. Namni jedhee tole jedhee waan ani jedhee isa barsiise fudhate jannata galaa jedhan. Namni dide immoo abidda seenaa jedhaniin. Laal uummatuma isaanii keessaa namni jara jala deeme jannata gala namni isaan dide immoo isa dhaqa abidda seena jireenya namaa kennan jechuu barumsi isaan fudhatan jireenya namaa kennan barumsi nabiyyootaa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka inni amma jedhetti waan tokkotu jira. Maaliif Yesuus hin fudhattu reeyyuu jedhe. Banagaraachin la Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef warra Israa'elootaaf jedha macaafni qulqulluu farhaaniif miti. Yoo ilaalle Maatiyos Wangel boqonnaa 15:24 irratti maal jedhe ani hoolota Israa'elii badani duwwaaf malee hin ergamne jedhe ilaali. Hoolota Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhe. Cubbuu dhiisuu Israa'elii qofaaf dhufe Yesuus Kiristoos cubbuu keenya nu dhiisuu fannifamuu gara deeffannaa keenyaaf dhufe jedhanii nu lallabanii mee
Lakki hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 31 kaastee yoo dubbistee jette maal jedha? Gara geeddarannaa fi cubbuu dhiisuu Israa'elootaa fi Yesuus Kiristoosiin gara mirga isaatti ol fuudhee kaawwate jedha. Cubbuu dhiisee ስላልተቀበሉት ግን ላመኑት ሁሉ እንዲድኑ ምናምን የሚልም አለ እኮ ለሚያምኑት ሁሉ ጀቹን ማለት እስራኤሎች ስላልተቀበሉት በሱ ስም በሚያምኑት ሁሉ ምናምን ለሚያምኑት ሁሉ እንዲሆንላቸው ይላል እኮ እስራኤሎች እኮ ተቀብሏል እኮ አብዛኛዎቹ አሁን ለምሳሌ ማቴዎስ፣ ዮሐንስ፣ መግደላዊት ማርያም፣ ጴጥሮስ ሁላችሁም እኮ እነዛ ይሁዳዎች ናቸው እኮ እዛው እስራኤል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። የእስራኤል ዘሮች ናቸው። ስለዚህ ከሱ የመጡት ተቀብለዋል። ግን እሱ የመጣው ለማን ነው ጀደ? ፈይና ዮኪን ጩቡ ዲሱ እስራኤሎታፍ ጀደ ወንጌል ጩቡ ዲሱ እስራኤሎታፍ ዋቀዮ ገረገደረና እስራኤሎታፍ ገረ ምርገሳት ቶልፉ ኢሰካኤ ጀደ ከናፊ እስራኤሎታፍ ከንኒ ኤርገሜ malee nuumiti kanaaf dha lakkoofsa 25 irratti maal jedhu bartittiidhaan biddeena ijoollee fuudhanii sareef hin kennanii jedheen bar ijoolleen eenyu sareen eenyudha isheen bar samaraawiti warra samariyaati samariyaa jechuun warra israa'eloota wajjiniin daangaa tokkorra jiran achi ce'ee darbee deema Yesuus Kiristoos gara Naazreet yeroo deemu jechuudha sigalee kanaafuu biddeena ijoollee fuudhanii sareedhaaf hin kennan jechuun warra israa'elootaan ijoollee jedhee israa'eliin ala warra jiran immoo sareedhaa isaaniin jedhe Kanafuuti Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaadha fakki ergame ofii isaa afaan isaatiin nutti himee jira. Cubbuu dhiifamuu Israa'eloota bakka dhufe immoo Luuqaas nutti himee jira jechuudha hojii ergamootaa keessatti. Kanaafuu amma maaliif waami Yesuus Kiristoos barsiiseen fudhanne kanaan jedhu sababa lamaan qaba. Tokkoffaa ergaan inni dhufe warra Israa'el tokkoffaaf waan ta'eef. Lammaffaa wanni Yesuus Kiristoos wangeela keessatti dubbatame jedhameedhaan yaadamu parsantii 100 keessaa parsantii 98 dubbii Yesuus Kiristoos miti. That means barattoonni kun waan Yesuus Kiristoos jedhe miti kabarreessan fakkeenya Maatiyos yoo fudhanne waan Yesuus Kiristoos irraa fuudhanii kabarreessan miti. Eenyutu barreesse jettee amma kiristaanota gaafatte Maatiyos Tongeessa akkamiin barreesse hafuuraan qulqulluudhaan barreesse jedhama. Kan biraan nuti Yesuus Kiristoos irraa warra gargalchee jecha isaa haasaa completely direct irraa barreesse. Fakkeenyaaf Luuqaas Maarqos Yesuus Kiristoosiin waliin agarreen beekan iyyuu barattoota isaan turre. Luuqaas Phexros faana ture. Phaawulos faana ture. Yesuusin hin argine. Maarqos illee akkuma kana jechuudha. Maarqos erga Yesuus Kiristoosin hin argine immoo Yohaannis Maatiyos immoo parsantii 90 Luuqaas irraa koppii godhanii jedhu warroonni komantaroonni yookiin immoo beektotni kiristaanaa. Macaafni qulqulluu dura barreeffame Yesuus Kiristoosin booddeetti waggaa 30 naannoo sanatti kan jalqaba barreeffame Maarqos wangeelli jedhu. Maarqos erga jalqaba barreeffame Yohaannis waggaa 90 amma 110 barreeffame dheme yaadama. Yohaannis Maarqos irraati garagalchee jedhama irraa koppii godha jedhama. Baasis agarsiisuu danda'a amma. Na bira jira. Komantaroonni yookiin beektotni Oxford University keessa baratan ka'an jechuudha warroonni qorattoota macaafa qulqulluu anaaf arhan miti ka jedhe. Maatiyos illee akkuma kana isa booddeedhaa barreeffame innis illee isarraa fudhate Maarqos irraa jedhameeti kan yaadamu. Kanaafuu Yohaannis Maatiyos Maarqos irraa fudhatan taanaan Maarqos immoo Yesuusin hin argine. Kanaafuu wanni kun kan inni barreeffame akkasumatti namootatu barreesse malee Yesuus waan inni jedhe irraa fuudhanii hin barreessine. Kanaafidha Luuqaas maal jedha beektaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irratti yaa ulfaataa Teefiloos jedha mootii sanaan akka warri ijaan argan nutti manitti akka haasa'anitti qorannee barreessinee jedha macaafa qulqulluu qorannoodhaan histirii dubbisuudhaan kan barreeffame malee waaqarraa miti kan barreeffame. Kanaafuu Luuqaas kan inni barreesse qorannoodhaan barreesse sitti ergee jedhe. Tole kan Luuqaas barreesse sun qorannoo nu barreessu fakkeenyaaf namni histirii qoratu tokko histirii qoratee kitaaba wayii barreessee jennu. Kitaaba sana fuudhee Dr. Abiyyiitti kennee jennu. Dr. Abiyyi irraa fuudhee eenyutu uummatatti kenne fakkeenyaaf. Luuqaas gaafa Teefiloositti kennu Teefiloos fuudhee eenyutti kenne. Dhaqee barsiise Teefiloos. Bahee uummata barsiise kitaaba kana hodhaa jedhee uummatatti kennee hin jira ragaan. Eessa kitaabni Luuqaas isaaf barreesse eessa jira? Si galee? Kana Luuqaas akkas jedhameeti wangeela keetti akka seenaatti kaawwame malee wanni waaqayyoo irraati qaxxitaa barreeffame jiru wanni Yesuus irraa qaxxitaa jarri barreessan tokko hin jiru jechuudha warri Yesuus hin argine. Okay, eshi. Gaaffiinsi gaafachuu barbaadu Yesuus Kiristoos ani karaadha ani jireenya ani dhugaadha isanni jedhe sana jechuun ani jireenya utuu inni jedhu jireenya jechuun jireenya isa dhumaa sana miti isa dhumaa sana jechuun miti naan jettee turte sila jechuudha. Jireenya isa dhugaa sana jechuun miti naan jettee turte. Hubannaa kee ta'uu danda'a xumuriitti sitti rakkoon hin jiru ayyeesh.
karaadhaa jedheera ani jireenyaa jedheera. Phexros immoo si dhiisnee eessa isinis deemuu barbaaddu jennaan iddoo mantini sirriitti hubannoo isaa qabu si gaafadha ishee deemuu barbaaddu jennaan si dhiisnee eessa deemnaa si keessa dubbii gara jireenya bara baraatti geessutu jira jedha. Si galee inni immoo ofii isaatii maal jedheera ani jireenyaa jedhee jira. Amma fakkeenyaaf ani jireenya erga inni jedhee ati karaa jireenya bara baraatti geessu dubbii karaa jireenya bara baraatti geessu of keessaa qabda erga jedhee jarri kun Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilmaa Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun jarri kun tokko ta'uusaa akkaataa itti mirkaneeffachuu dandeessudha si galee.